kanaan duras erga lolli naannoo Oromiyaatti waggoota 5 darbe geggeeffamaa jiru kana keessatti qaamolee lachuutiifis qaamolee biyya adda addaatiif rakkoon siyaasaa biyya keenya keessa jiru daandii nagaatiin qofa hiikamuutu irra jira kan jedhu dhaamsa yeroo adda addaatti dabarsaa turre. Yeroo qaamoliin lamaan adda bilisummaa Oromoof mootummaan Itoophiyaa marsaa jalqabaa haasaa godhanis ibsa gammachuu keenyaa ibsineerra. Dhugaama dubbachuudhaa fi gara hiikumsaatti gara nagaatti fida jennee abdii godhannee turre. Uummanni keenyas akkuma kana abdii irratti godhata. Haa ta'u iyyuu malee mareen kuni firii tokko maleessaa yeroo inni addaan cite baay'ee gaddine. Sababni isaa inni guddaan gadda nutti dhaga'amee fi hiikamsi nagaadha. Hiikamsi rakkinaa sana nagaa duwwaadhaan akka inni hiikamu waan amanneef. Uummanni keenya abdii guddaadhaan eegaa ture. Uummanni keenya hafuuratti galfataa tokkummaa kanaa fi waliigaltee waan tokkorran ga'uu marsaa lammata gatii ta'ee fi yeroo baay'ee cufatanii mari'atanii maalirratti akka mari'atan illee yoo beekuu dhabaanne naamusuma sanaanii waliigaltee tokkorra ga'anii rasaasa dhukaasuun illee uummata keenyarraa hin dhaabbataa namnis ba'ee galuu kana hin argataa jennee abdii guddaa horannee turre dhugaa ta'uu fi waaqasitti kadhachaa turre amma waliin galle marsaa lammata irratti jechuun achumaan hafa jechuu akka hin taane abdii godhannee ammasii gaggeessitoonni amantaa walumatti dhufnee kabajamoo muummee ministeeraatiifis kabajamoo jaalmarootiifis xalayaa barreessine hawaasni keenya abuqotuu nagaan abu'uu ammallee fedhii agarsiistan sana ammallee itti fufuu qabaa uummanni keenya nagaa barbaadaa nagaan bu'uura hundaati kanumaaf illee yoo xinnaate silaa utuu walitti dhukaasuu dhaabbisanii illee turanii silaa waan tokko ture ammas dhiibbaan hawaasa keenya karaa adda addaatiin itti fufee jira. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. As-salaatu was-salaamu ala Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanni nu jennu nageenyi naannoo Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessattis walumaa galatti nageenyi argamuun barbaachisa biyya saniif jechuutti amannaa. Gama nagaatti deebi'amee qaamni mootummaatis waan isarraa eegamu godhee qaamni warra gartee falmattootallee waan isarraa barbaachisu waan godhuu qabu godhee nagaa biyya sanii mirkaneessuun dirqama. Namni gaafa araaratti dhufu araara dhufu kana waa fidatee dhufa yaada ofii fidee dhufa. Kunis araara yoo dhufu yaada fidatee dhufa. Namni nama araarsu kunillee nama qulqulluu nama araarsu ta'utu sarra jira. Garuu yaada ati fidatte kana dhibbarraa dhibbatti argachuu hin dandeessu. Garii keessa argattee, garii irraa dhaabattee, garii kennitee, garii dhabdee bifa saniin nageenyi bu'a. Kanaafuu uummata keenya waan jennu gama mootummaatis ta'ee gama warra gartee adda bilisummaa Oromoos ta'ee cuftinuu waan argadhu qaba jechuu osoo hin ta'in waan jedhe qofa argachuu barbaada jechuu osoo hin ta'in waan dhiisuu qaban isaanis karaa mootummaatiinis keessaa wanni dhiifamuu wanni agartee godhamuu qabu godhamee gama saniinis wanni godhamu godhamee biyyi sun nagaa deemuu qabdi jedha. Namni lola jaallatu hin jiru akka beekumsa keenyaattis akka humna keenyaattis yeroo hundaa kan jaallannu kan advokeetii goonusi kan falminusi araaraa fi kan deemnu kanaafidha kan araaraaf walitti dhufanii kan isaanii utuu yaada tokkorra utuu hin ga'iin kan isaan deeman kana akka isaan walitti deebi'anii waraqaa baafnee kan facaafnee jirru. Egaa abdiin keenya kan jiru sadaffaa walitti dhufuu isaanii kana irratti hundee lola kanaa hin dhaabu jennee dhuma amanna. Yoommoo akkuma ati nagaafatte kana yoo didani garuummoo nuti abbootiin amantaalee humna hin qabnu qawwee hin qabnu waa tokko gochuudhaaf hin dandeenyu kan gochuu dandeenyu ammas irra deebine waamnee akka araaramanii araaramarra akka ga'anii gochuudha. Yoo kanammoo didanii jedhan immoo egaa balleessaan eenyu akka ta'e karaa kamis immoo akka jiru hubannee xiinxallee addunyaa kana irratti warra dide kana saaxiluu duwwaadha. Addunyaa kana irratti beeksifnee addunyaan kuni cimsee akka dhiibbaa irratti gochuu duwwaadha kan nuti dandeenyu. Maaliif akka abbootii amantaatti nuti nagaan akka bu'uu fi araarri akka bu'u malee abdii kutannee dhiisuu hin dandeenyu kan jedhuun jedha.